Arkafune kam jirtu daawwattoota televiizyinii mo'aa yeroo kana immoo duusaa kanaaf qabnu isinitti himna nu faana tura. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed abbootii qabeenyaa Ameerikaa waliin guyyaa har'aa mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed carraawwan investimentii Itoophiyaa qabdu irratti dureeyyii Ameerikaa waliin mari'achuu isaanii fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed carraawwan investimentii Itoophiyaan qabdu irratti miseensota hawaasaa investimentii Afrikaatiif ibsa bal'aas kennanii jiru. Riformiiwwan geggeeffamaa jiraniin dureeyyiin Ameerikaa badhaadhina waloof hojiilee investimentiin hawaasaa fi dinagdee Itoophiyaa irratti akka bobba'an ni tumsa jedhanii jiru. Tajaajilli fayyaa teelemedisin kennamu tajaajila fayyaa qulqullinaa fi si'aayinaan kennuuf gargaara jedhamee jira. Tajaajilli fayyaa teelemedisiniin kennamu tajaajila fayyaa daangaa fageenyaa tokko malee qulqullinaa fi si'aayinaan kennamuuf kan gargaaru ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa himanii jiru. Kana malees baasii fi yeroo kan qusatu ta'uu Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Konfiraansiin neetwoorkii teelemedisin Afrikaa yeroo jalqabaaf magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayitiitti geggeeffamee jira. OBN'tu gabaase. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kenniinsa tajaajila waajjira lafaa carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa ammayyeessuuf kan gargaaru hojimaanni Smart Adaamaa hojiirra oolanii jiru. Sistemni waajjira lafaa fi carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa galmoota Smart Adaamaa keessaa tokko ta'uunis ibsamee jira. Itti gaafatamtuun waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Caaltuu Abdurrahman hojimaanni kun kennaa tajaajila waraqaarraa bilisa taasisuun tajaajila haqa qabeessa hawaasaan ga'uuf faayidaa olaanaa qaba jedhanii jiru. Sistemni kun odeeffannoo waajjira lafaa daangaa fi qabiyyee lafaa gaaffii fi komii jiraattotaa ifatti kan beeksisu yoo ta'u akkasumas odeeffannoo waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalichaa ni dhiyeessa jedhamee jira. Itti gaafatamtuun waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Caaltuu Abdurrahman akka jedhanitti kenniinsi tajaajila waajjira lafaa hanga sadarkaa gandaatti jiru karaa waraqaarraa bilisa ta'een kompiitaraan kan gaggeeffamu ta'a jedhanii jiru. Kanaanis humna namaa qusachuu fi rakkoo walxaxaa waajjira lafaa keessatti mul'atan ni fura jedhanii jiru. FBCtu gabaase. Magaalaa Finfinneetti hoteelota uffannaa naamusaan ala akka uffatan dirqisiifaman irratti tarkaanfiin fudhatamuufi jedhamee jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hoteelota hojjettoota keessummeessummaa uffannaa naamusaa fi aadaa biyyattii keessaa ba'e akka uffatan dirqamsiisan tarkaanfii barbaachisaan akka fudhatamu biiroon aadaa, aartii fi tuurizimii beeksisee jira. Hooggantuun biirichaa Dr. Hirut Kaasa'uun FBCf akka ibsanitti magaalichatti hoteelota abbaa urjii fi damee tajaajilaa irratti bobba'an irratti uffannaan keessummeessitoota naamusaa kenniinsa tajaajilaan alaa jedhanii jiru. Dhaabbileen kunneen duudhaa fi aadaa Itoophiyaa keessaa kan ba'e sadarkaa damee tajaajilaa keessummeessummaa kan hin eegne hojiirra oolchaa jiraachuus kaasanii jiru. Kana waan ta'eef hoteelota abbaa urjii, reestooraantota abbaa urjii, hoteelota filatamoo sadarkaa olaanaa, giddugaleessaa fi gadaanaa, reestooraantota, kaaffeewwanii fi kireessitoota siree, tajaajila keessummummaa hojjettoota isaanii fi uffannaa naamusaa fi aadaa biyya keessaa sabee akka uffatan dirqamsiisan irratti tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamu beeksisanii jiru. Baatii adoolessaa darberraa eegalee birriin biiliyoona 32.7 walitti qabameera jedhame. Ministeerri galiiwwanii adoolessaa darberraa eegalee galii birrii biiliyoona 32.7 ol walitti qabuusaa beeksisee jira. Bara baajataa kanatti birriin biiliyoona 30 fi miiliyoona 20 fi 180 walitti qabuuf karoorfachuun birriin biiliyoona 32 fi miiliyoona 785 fi 760 walitti qabuun qabxii 109 dhibbentaa 21 galmaan ga'uu isaa ibsamee jira. Bara baajataa darbeen yeroo wal fakkaatutti wal bira qabamee yoo ilaalamu raawwiin kun birrii biiliyoona 9 fi miiliyoona 380 fi 130 yookaan guddina dhibbentaa 40.8 ta'uun ibsamee jira. Kanuma waliin ministeerichi baatii 5 keessatti birrii biiliyoona 196 fi miiliyoona 536 fi 690 walitti qabuuf karoorfachuun birrii
birrii biiliyoona 195 fi miiliyoona 771 fi 570 walitti qabuun karoora kana keessaa harka 99.61 galmaan ga'uu isaa odeeffannoon ministeericharraa argame ni mul'isa. Bara baajataa darbeen yeroo wal fakkaatutti wal bira qabame yoo ilaalamu raawwiin kun birrii biiliyoona 48 fi miiliyoona 403 fi 270 kan argamsiise yoo ta'u kunis dabalii harka 32.8 ta'uun ibsamee jira. Komishinar Dabalee Qabataan komishinara filatamaa Gumuruka Afrikaa jedhamuun beekamtii argatanii jiru. Komishinar Dabalee Qabataa komishinara filatamaa Gumuruka Afrikaa jedhamuun beekamtii kan argatan. Komishinar Dabaleen komishinara filatamaa Gumuruka biyyoota Afrikaatti argaman keessaa filatamuun beekamtii argatanii jiru. Komishinar Dabaleen magaalaa guddoo Gaanaa Akiraatti argamuun badhaasichaas fudhatanii jiru. Itoophiyaa Press Agency tu gabaase. Oduu keenya maddeen alaarraa argannetti wayitaa ceenu ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden lammiileen Afrikaa dinagdee dijitaalaa irraa akka fayyadaman gargaaruuf karoora doolaaraa miiliyoona 350 labsanii jiru. Waltajjiin daldalaa hooggantoota Afrikaa Ameerikaa Washington DC'tti gaggeeffamee jira. Walgahii kana guyyaa lammaffaatti yaa'iin hooggantoota Afrikaa Ameerikaa haasaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniin taasisaniin dhimmoota daldalaa irratti xiyyeeffachuun yaada dhiyeessee jira. Dabalataa oduu kanaaf Abdii Oliiqaa. Waltajjiin daldala hooggantoota Afrikaa Ameerikaa Washington DC'tti gaggeeffame. Walgahii kana guyyaa lammaffaatti yaa'ii hooggantoota Afrikaa Ameerikaa haasaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden taasisaniin dhimmoota daldalaa irratti xiyyeeffachuun yaada dhiyeessaniiru. Ardii Afrikaa keessatti jijjiirama dinagdee fiduuf biyyi isaanii hojiiwwan hedduu karoorfattee jirti kan jedhan pirezidaantiin Joo Baayiden kanaan dura bu'uuraalee misoomaa fi dhimmoota kanaan wal qabatan biroo ardii Afrikaa keessatti hirmaannaa Ameerikaan qabdu eeruun konfiraansiin kun gara fuulduraatti tumsi Ameerikaa fi Afrikaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan gargaaru ta'uusaas eeraniiru. Waltajjicha irratti pirezidaantiin Baayiden karoora haaraa Afrikaatti hojiirra oolaa jedhan beeksisaniiru. Karoorri kun Afrikaa waliin ce'umsa dijitaalaa kan jedhamu yoo ta'u doolaara miiliyoona 350 kan baasu ta'uu ibsaniiru. Karoorri kun irra caalaa lammiileen Afrikaa dinagdee dijitaalaa keessatti hirmaachuu fi fayyadamoo akka ta'an kan taasisu ta'uus ibsaniiru. Adeemsa kanarratti dhaabbileen tajaajila intarneetii kanneen akka Microsoft fi Viasat kan hirmaatan yoo ta'u lammiileen Afrikaa miiliyoona 5 ta'an intarneetii akka fayyadaman kan dandeessisu ta'us ibsaniiru. Bulchiinsi Joo Baayideniin hoogganamu waggoota lamaan darban keessa erga gara aangootti dhufe as tumsi dinagdee biyyoota Afrikaa hedduu waliin taasifamu guddachaa dhufeera. Walitti dhufeenyi kunis immoo cimee kan itti fufu akka ta'us himaniiru. Yeroo ammaa kana Ameerikaan zoonii daldala bilisaa Afrikaa hundeeffamee fayyadamuuf waliigaltee guddaa akka goote beeksisaa. Waliigalteen kun dhaabbileen Ameerikaa hedduun carraa daldalaa fi investimentii naannichaa irratti akka hirmaatan kan taasisu ta'us ibsaniiru. Kun carraa guddaadha. Ameerikaan hojii irra akka ooluuf deeggarsa barbaachisu hundaan ni gooti jedhan. Kunis addatti hariiroo Afrikaa fi Ameerikaa akka cimsu abdii qaban ibsaniiru. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan daldala naannoo Afrikaa keessatti babal'isuuf yaalii gochaa akka jirtu pirezidaantiin Baayiden eeraniiru. Biyyi isaanii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa keessumaa daldalaaf gargaaran irratti xiyyeeffannaa kennaa akka jirtu eeraniiru. Erga bulchiinsi isaanii dhufee waggoota lamaan darban keessatti investimentiin haaraa qabxii tokko biliyoona 2tti tilmaamamu biyyoota Afrikaa keessatti karaa dhaabbata Millennium Challenge Corporation jedhamu guddiseera. Corporationiin kun waggoota itti aanan Afrikaatti doolaara miiliyoona 2.5 dabalataan investi akka godhus eegama. Kana malees Ameerikaan jijjiirama dinagdee dhugaa ardii Afrikaatti fiduuf deeggarsa kalaqaa fi carraa hojii uumuu itti fuftii jedhan pirezidaantiin Joo Baayiden. Investimentiin biyyi isaanii Afrikaanota irratti gootu akka hin dhaabbanne dubbataniiru. Waltajjii daldalaa kanarratti dhaabbileen daldalaa Afrikaa fi Ameerikaa damee kanarratti argaman 300 ta'an kan hirmaatan yoo ta'u gara fuulduraattis waliin hojjechuuf kan isaan dandeessisu waliigaltee taasisaniiru. Ameerikaa fi Chaayinaan falmii teekinooloojii irratti qaban cimsanii itti fufanii jiru. US tarkaanfii Chaayinaan industirii seemikondaatarii keessatti argattu bilbiloota ismaartii irraa kaasee hanga meeshaa waraanaa hundaaf murteessaa ta'e gufachiisuuf yaaluun tattaaffii taasiftuu saffisaan dabalaa jirti.
Baatii waxabajjii keessaa Waashingten to'annoo alaa ergii bal'aa hanga ammaatti taasiftu tokko tokkos ifoomsitee jirti. Dhaabbileen chiipsii meeshaalee Ameerikaa yookaan sooftiweerii Ameerikaan fayyadamuun gara Chaayinaatti ergamaniif hayyama akka barbaadan addunyaa irratti bakka kamitti yoo hojjetame. Tarkaanfiin Waashingten fudhatte kun lammiileen Ameerikaa fi abbootiin kaardii magariisaa dhaabbilee chiippii Chaayinaa murtaa'aniif akka hin hojjennes dhorkeera jedhamee jira. Warri kaardii magariisaa qaban jiraattota dhaabbata Ameerikaa kan biyyattii keessatti hojjechuuf mirga qaban qofaadha jedhamee jira. Dandeettii Ameerikaa gara Chaayinaa geessu kan guddina seemikondaktaroota sadarkaa olaanaa qaban irratti dhiibbaa uumuuf saffisaa jira jedhamee jira. CGTNtu gabaase. Ibiddi bosona keessaa ka'uu jijjiirama qilleensaaf sababa olaanaa ta'aa jira jedhamee jira. Mootummaan US qabsoo jijjiirama qilleensaa irratti adda duree ta'ee kan ture yoo ta'u, haa ta'u malee waggaa waggaadhaan ibidda bosonaa baay'ee hamaa ta'e keessummeessaa jira. Gabaasni dhiyeenya kanaa saayintistoonni USA baasan akka mul'isutti yeroon ibidda bosonaa Kaalifoorniyaa bara 2020tti mudate kan galmee irratti galmaa'e keessaa isa hunda caalaa bosona mancaase ta'uu qorannoon kun eeree jira. Sababiin isaas kaarboon daayoksayidii meetirik toonii miiliyoona 127 gara qilleensaatti akka gadi lakkifamu taasisee jira. Kunis hamma gadi lakkifamu kaarboonii bara 2003 hanga bara 2019tti gidduutti argame dachaa lamaan kan caaluudha jedhamee jira. Ibiddi bosonaa taatee uumamaa ta'us ibiddi bosonaa baay'inaan kan jalqabamu of eeggannoo dhabuu namaatiin yookaan itti yaadanii akka tooftaa daldalaati jedhamee jira. Ibiddi bosonaa keessaa harka 84 kan nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf namaan akka ta'e qorannoon kun tilmaamee jira. Kana malees jijjiiramni qilleensaa sochii dhala namaatiin kan hoogganamu ta'uusaa qorannoon kun bal'inaan ifoomsee jira. Aljazeeraatu gabaase. Oduu keenya isaa xumuraatiin oduu ispoortii qabnaa. Leenjisaan garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Poorchugaal Fernando Santos hojiirraa geggeeffamanii jiru. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Poorchugaal tapha waancaa addunyaa 22ffaa Morookoon goolii 1-0 injifatamuun hordofee hojiirraa geggeeffamuun isaanii himamee jira. Waggoottan 8 darbaniif garichaa leenjisaa kan turan Santos bara faranjoota 2016 irraa garichaa shaampiyoonaa waancaa Awurooppaa taasisanii turan. Akkasumas neeshin liigii Awurooppaa bara 2018 fi 19 injifatanii jiru. Federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa Poorchugaal waggoottan 8 darbaniif gumaacha Santosii fi garee teeknikaa isaanii garee kubbaa miilaa biyyattiif taasisan galateeffatee jira. Federeeshinichi yeroo itti aanu leenjisaa bakka Santos bu'u ni filata jedhamee eegama. BBC Sportitu gabaase. Egaan daawwattoota televezyiinii mo'aa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanneen hangammaatti waliin hordofaa turredha. Qophiileen televezyiinii mo'aa afaan biroon itti fufuu isa waliin turtii gaarii.